ganda keessatti sheeka ture salaata asraa salaatee masjidaa gale guyyaadha yeroo ammana keenya bira kalaa'u namticha ollaa keenya galu tokko meeshaa balfi yookiin qoshaashaan keessatti walitti kuufamu keessa bira dhaabbatee arge osoo an dhaabbadhee ilaalu meeshaa qoshaashaa yookiin balfi keessatti walitti qabame kana keessa achi harka hiixatee achi keessaa waa wahii fudhatee balbala isaa banee ol seenee balbala cufatee achiin hafe irrifadhe jedhe ollaa kiyyattu qoshaashaa keessaa nyaata funaana ta'a maal ta'e namtichi rifadhee garaan na bilchaate mana kiyya ol seenuu hanqadheetiin ka'ee mana isaa dhaqe jiruu isaa gaafadha osoo an lubbuun jiru osoo ollaa kiyya bira jiru beelli isaan dararee balfa keessaa nyaata garaaf soorata ta'uu funaana ta'a jedhee balbalatti dhadhahe jennaan na jalaa banee watarahaba bi naa mirqaanee naan gammadee simanna an mana ol na seensise yeroo an ol seene jireenya isaa yoo laalu jireenya isaa bareeda gubbaa isaatii durummatu mul'ata hiyyummaa an akka alaa tilmaamee san hin jirtu manni isaa keessi bareedaadha gubbaa keessa isaa wallaahu a'lam rabbitu beeka bira kattaa'ee nagaa gaafadhee yaa obboleessa kiyya waan fokkataaf garaa nanaan isse garaa kiyya na rifachiise tokko si gaafachuun dhufe sirraa arge guyyaa har'aa jedheen maali inni jennaan yeroo an salaataa deebi'utti sihii balfa bira dhaabbattee achi keessaa nyaata funaantuun arge kana mara maal taate jedheen yaa obboleessa kiyya anaa karmaa deemaa jiru balfa kana bira dabrutti yeroo an achi mil'adhu nyaata soorataaf ta'u tokkoon argee garaan nyaata san fuudhee manaan soorata nu haa ta'u jedhee waliin seene jedheen malee an rakkadheetii miti jennaan garuu waatu jira waan ati na dhoysitu wahiitu jira naaf himi jedheen obboleessa kiyya har'aaf rakkina hin qabu garuu rakkina hamaa keessa ture seenaa addaa tokko qabaa na dhagahe jedheen kuntu aciishu bimakka makka keessa jiraataa ture jaartiif mucattii ilmoo takka qaba laysa cindanaa camaluun hojii tokko ka ittiin jireenya kenna fooyyessinu tokko hin qabdu ture yaa subhaanallah gaafa tokko hiyyummaan nu fixxee jiruu wallaallee halkaniif guyyaa addaa wallaallee beelli jismii kenna qabee ciisa nu dhorkee ijoolleen harkatti mucaantiin tiyya takkittiin an qabun harkatti beeloftee jaartiin tiyya harkatti beeloftee laafnaan gabbaheetiin mee hojima tokko barbaade nama waan irrattillee ta'atu fe'atee waa birrii irraa argadheetiin guyyaa kan har'a ijoollee maatii makiyya galgala waa afaan buusa jedheetiin bahe jedhe makka keessa naanna'e homaa dhabe jedhe hojii tokko garas deema nama na kireessee hojjechiisuun dhabe ebaluun gaafadha homaan dhabe warri kiyyaa galgala awwaa qabadheetiin gala jedhanii afaan bananii na eegan akka kaleessaatii waan nyaanne guyyaa takko lakkoofsifne galgala wayta angaluu fawajattu ilmaan tiyya mucattii tiyyaa fi jaartii tiyya san jaraa karra gubbaa dhaabatanii waa siinqee wahii barbaadnarran harka eegan arge ol seennaan harka na laalanii homaa harkaa dhabanii rifatanii namu hundatti jijjigee kufeetuma namu ciciisuu eegale borumtaallee ni bahe lafti bariinaan galgala kanallee waan nyaanne hojii barbaacha bahe homaan dhabe guyyaa lammaffaallee itti deebi'ee sadaffaa itti deebi'ee guyyaa sadi beelli jiruu teennan wallaalchifnaan mucattiin teenna sabrii dhabde kuftee namuu haasa'uu hin danda'u beelli jira kenna kabaja namarraa fuudha beelli waraana rabbiin abbaa fedhetti erguudha beelli namummaa eenyummaa keessa dagachiisa kabaja sirraa fuudha boodarra tafakkartuu fi amriin dubbii wahii sammuu keessa naa dhufte karakkoo kana jalaa nallee mucattii teena tana qabnollee jalaa baafti jedhee an tilmaame tokkotu naa dhufe yaanni naa dhufe yaada silaa nama sammuu qabuuf nama ilmoo qabuuf yaada abbaa dhufu miti dhufeetiin jaartii tiyyaan mari'adhe itti hime hirrifatte yaanni maali beeytu ilaalchi inni fideef waan beelli nu godhaa jiru argaa jirta guyyaa sadii ol dhaabnee nyaanni sooranni tokko qalbii garaa keenya seene tokko hin jiru nuti aga tokko obsuun dandeenya ilmoon teenan harka du'u kaate osoo laalu garaan na dadhabe falli asitti himu jedhin ilmoota qattakkittii qabnu tana mucattii tana
nuudhiixee mataa isaa isii filteefi uffata bareedatti gootee fuudhee gabaa gabraa finnee haa gurgurru jedhe mucattii teenya tana. Allahu akbar. sababa saniin mallaqa isirraa sababa isiitiin arganne nullee rabbiin najaa nu baase hoffollee isillee nama nuti gurgurre saniin najaa baati beella kan jala yaada kan akkam jetta jedheeni jaartitti jedhi himnaan maraattee mataa buqqisuu kaate jaartiin tiyya jedhe rifatte tasgabbaaheetuma tasgabbeessee yaada fudhachiise isin naa fudhannaan mucattiin quban qabdu kaatee dhiixee mataa filtee fi uffata bareedatti gootee an qabadhee harka qabadhee gabaa gabraa fide jedhe makka ilmoo gurgurate sababa beelaa باع ابنته بسبب الجوع gabaa fidee gabra keessa dhaabe jedhe mucattiiti firee onneetiyya yaa beela waan beeli nama anaa dhaabbatu jiru jaa'anaa rajulun min albaadiyaa baadiyarraa namtichi tokko dhufee gabra keessa deemee gabra osoo barbaaddatu mucattiitiyya fageenya argee deemaa dhufe itti tolteetiin natti gurgurtaa naan jedhe een gurguraa mallaqaan ol fuudhee itti himnaan abadan naan jedhee mallaqa wanti nu irratti walii galle birrii 12 qofa mallaqa 12 qofarratti walii galle jedhe firee onneetiyyaa fuudhee isatti kenne mallaqa 12 sababa mucattiitiyya gurguradheen argadhe kiisa kaahadhe jedhe kiisa kaahadhee osoo allaalu osoo an argu mucattiitiyya fudhatee lixe jedhe namtichi mallaqa argadheen jaartitiyya tamanatti du'aa jirtu saniin dhaqqaba jedhee gara gabaa fiige zaambiila meeshaa waa itti bitan gabayaa keessatti isa birrii 2 bite birrii naafte 10 birrii achirra haftellee birrii muraasaan timira bitee zaambiila san guute baachuun danda'u waan beelli qaama na laaffiseef qaamni kiyya waan laafee jiruuf nama naa baatu barbaaddadhee itti kennadhe naa baatee an dura deema inni na duubaan deema ani daddafee jaartitiyya san dhaqqaba jedheetiin fiiga namtichi zaambiila baatee nyaata reef bite san timira bitee zaambiila keessa kaa'e san inni baatee na duubaan fiiga isa dura dafee mana ol seene oddoo ol seenee of duuba laalu namtichi hin jiru gabba hin barbaade hin jiru namtichi karaa kaan keessa fiiga hin jiru rifadheetumaan mallaqa haga tokko kiisan na hafe saniin waa bita jedhee gara gabaa deebi'e jedhe yoo ani timira bitee mallaqa kiisa laalu mallaqni haftellee hin jirtu jedhe فنزل بي من المصيبة والبلاء ما لو نزل على جبل لهده والله جدي مصيبة وصغار قبب وتجار هرقفتوت نبو جدي متاكي يا كان أنا بالجسد وانقروا أبيه برمتاك إيتين فذهبت للحرم حرم لك أجد بيتي طوافف أجت ربك أتشوف يعني حرم مسجد كيس ألسينو بيتي وروت طوافاجرو كيسة نمتش مجتتي يا بيتي مجتتي يا قباتي إسات طوافاجرو أركي فجيني أنا لالنا بيك أنا اللي فجيني لالي مجتتي يا أركي قرانك ينبور هجر أبدا نجان أسنجلو ويتنمتش كنت طوافة جيس أنا اللي طوافة ويتجيس يرو إني جرب بعد ياقلو بهوتي مكة كيسة وكتلي بصونة تكو كيستي نمتش هي مجتتي أركاف ليك على جد مرتسي قالوا نمتش طوافة جيسة فصلى خلف المقام مقام إبراهيم عليه السلام مقام النبي إبراهيم دوبان صلاتي أنا اللي صلاتي فلما سلم وسلمت إني سلام بافتي أنا اللي سلام بافتي نتلو فيه يا أبو أتي كان كاليس مجتنا قرقرت سنيمي إيدي مجتين سن تأنيوتي جنان لا قبرويتي نبرتي إنجل رويفة تشوف سلبنا كان همو صدات شرّا جنان أبدا مجتين قبرامتي مجتيتي أنقافنان أباكي يجتنا همتي سبب كان هجي هجنا جوانا هجنا فكتو وأنا هجنا الفات مالتو سدلي سيسنانجل جنان يا أبو لسه كي جنو تسيناك أمنا ركّدني ركّنا دانجا مجتلن أنيلن سلبني أمني بيلنو فيتة جئ فلا وهي بربادة فلا سن كيسة تكو مجتتي يها غرغرو
jedhee yaada san jaartii dhiyeessinaan haadhuma warraa kiyyaa waltaanee gurgurree ati dhuftee bitatte jedhe. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun jedhe. Obboleessoo mucattii teetillee sii deebisa. Mallaqa birrii 30 qaba. 15 addaan qoodannee atillee hojii ittiin seeni. Anillee hanga hafte ittiin fayyadamu. Mucattii tee sii deebise. Amma booda hojii akkanaa ittiin deebi'inaan jedhe. Boodara mucattii fudhee gale jedhe. Osoo galaa jiru mallaqa inni naa kenne saniin timira muraasa tokko bitee jaartii tiyya saniif galaa jedheeni gara gabaa gore mucattii tiyya qabadhe. Gabaa goree anaa timira bitaa jiru namtichi guyyaa kaleessaa timira osoo baatu na duubaan deemu an dhabe sun illee na barbaadaa jiredhe gabaa keessa. Fageenya na laalee natti iyye. Anillee fiigeetiin itti fiigee wal qabnee obboleessoo maal taate? Kaleessa osoo si duubaan deemu si dhabe. An jennaan anillee oyta oddoos ol seenu of duuba oyta silaalu hin jirtu si dhabeedhe. Wallaahi ani dhimma tokko keessa haajameeti miti. Meeshaa kee kana fudhachuufillee karoora tokko hin qabu. Osomaa fiigu bakka tana buutee si dhabe. Osoo si barbaadu rabbiin har'a si naa hiree galanni ka isaati. Naan jennaani ayyee jedhee zaambiila irraa fudhe jedhe. Timira bituuf deemu dhiisee zaambiila san timira kaleessa inni fudhatee lixeensan fuunee gara manaa galle jedhe. Gara manaa gallee timira san zaambiila keessaa wayita gadi deebifnu mallayni an kaleessa dhabellee battala zaambiila sanii timira jalatti awwaalamee achi jala jira jedhe. Subhaanallah. Mallaqa namtichi naa kenneenillee hojii seenee mucattiin tiyya ka'an karaa hin taaneen gurguradhellee naa deebitee rabbii kiyya galata galfadhee waadaa tokko ofirratti qabe jedhe. Haga lubbuun tiyya jirtu rizqii rabbii xiqqaattu guddattuu bareedduu fokkattu tokkocha hin tuffadhu. Haga lubbuun jiru nyaanni tokko jiruu tiyyatti qoshaashaa ta'e balfa tokko keessatti nyaata rizqii rabbii tokko hin darbu jedheetiin murteesse jedhe. Akka gaafsan waadaa san ofirratti fudhee osoo karaa deemaa jiru balfa kana keessatti nyaata san arginaan fudhee gara maatii kiyyaatiin ol seene. Fahal ulaamu alaa maa facaltu waan hojjedhe kanaan komatamuu qabaa naan jedhe seenaan الدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى رحمه الله رحمة واسعة. سينانكو واحد دف كيس سبادته ورّا رزقي ربي ميلان الرديم كان أولان إساء سين بيلان قبتو وان أفتو أبيك أري هل كان قوتو إسا نياتابو من إساء كيست نياتا إسرافا قد إيه قدنا كيك وشاشا بلفت قدنا ورّا رزقي ربي تفتو ورّا سورة قرملتي وسو أولان إساء مسكيني ميك ركتان ميك أجيرو إسان بيلي قراء إساء قبه هدون جرو رزقي ربي ميلان الرديمو في اللي سينان كون قرصة وروت ربين كبين يتكني فون أفي قبسوف قراء إساء قدسو قفاف ماتي إساء قفا قمتشيسو قفاف تيفتي كم مسكيني في الإساء براتي أسوك إلهي سيني وهم في الإسوته تكو قراء إساء الله تفني قراء إساء بورسيني في اللي قرصة أبو ليوان كيا والله كينة إنا نانو كينة إنا فيرا كينة كيسة إنا ركتاه الدجرة ربي تجرو والجلد برسي كاي حكمة وفي فجة إساته بيك وان تئف كنا ربي إسني كن صدق ربي كنا إني سنبرا كاي أكا نمن تفن رزقي ربي إسنبرا كاي إن هيسا دقبانا ما أتين غرغارا نم أفقتي وفرا سبرين القبا قاف أدون قد إهاتي دايفي إلمنا ما ألفود إلو قاموسا قاف وان فوتا أبدا قاف نمني قادسة صدقاء إسا جلق أفد أبتو سنيف فرمات سنيتها قاف قبري سنتني أبجدي تكتي كيسي هنقبني أبجدين كيسي هنقبدو قاف ماتي كيسان كيسا باتني لهدي جل سنتن سنيف قاف سنيف فرمات سنيتها مسكين اسم برجلو والله اسم جلو والله كيسان قبك أبادا تكون كيسان هن أمني هنگا أوفي قوفا والله إسا برت بيلو تكون كيسان هن أمني دامسا قوبانا داتشي سميتي دامسا نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه سلف دراني كيسا
nama miskiinni yoo itti dhufe Hasan bin Ali Zaynal Abidiin yoo mana warqii manaa qabaate warqii fuudhee kennaaf jedhe yoo warqii dhabe harcee daqiiqa manaa qabu fuudhee kennaaf jedhan yoo san dhabellee dhadhaa manaa qabaatu dhadhaa kennaaf waan kennuuf yoo dhabe marfee yookiin lilmoo itti waa hodhan kana fuudhee huccuu yookiin uffata kadhattuu sanii kan citte san laalee hodhaaf jedhan warri sadaqaan galeef warri miskiina gargaaruun galeef hojii kana dalagaa ture. Ali bin Hussein gaafa duniyaarraa deemu yeroo janaaza isaa dhiqan duyda isaa kana gubbaa gurraachinna tokko argan jedhan miidhama duyda gubbatti argame tokko maali jedhanii wal gaafannaan halkan dhukatee miskiinaaf warroota faqiiraaf harcee baataa bula jedhan rahimahullahu rahmatan waasi'a. Seenaan kun gorsa hedduu akka of keessaa qabu isinis waan keessa fudhattan qabdan gorsa bareedaa fi leenjii qalbii kennaaf ta'a jedheetii yaada. Har'aaf haa gahu. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.